Faafii riikirdiishiin fooyyessee irrattiin qophiinfattiin haa darbu. Waancaa Karabaa Ingilaand marsaa arfaffaadhaan kaleessa Maanchister Yuunaayitid goolii 3-0dhaan Kiristaal Paalaas moo'eeti kan jiru. Alessandro Garnaachoon daqiiqaa 21ffaa irrattiin, Kaasimiiroon daqiiqaa 27ffaa, Antoonii Maarshaal immoo daqiiqaa 55ffaattiin goolii 3 Maanchister Yuunaayitidiif galchaniiti kan jiranu. Manchester United marsaa arfaffaadhaafis darbuusaa mirkaneeffateeti kan jiru. Garnaachoof Kaasimiiroon boqonnaadhaan dura Antoonii Maarshaal boqonnaan booda gooliiwwan galchan. Manchester United taphoota lama walitti aansee akka inni mo'u taasiseeti kan inni jiru. Torbee darbee egaa Burnley goolii 1-0dhaan mo'ateeti kan jiru kilabni kun. Tapha kaleessaa kanaan gama Mason Mount deebi'eeti kan jiru. Soofiyaan Amraabaat ammoo jalqabarraa seenuudhaan Manchester Unitediif taphateeti kan jiru. Akka gareettiin sochii bareedaadha Manchester United kan inni mul'isaati ture. Irra caalaa taphattootaa jijjiireetii kan inni gara dirreettiin seenee kaleessa. Erik ten Hag sochiin taphattootaa baay'ee akka isaanitti toledha kan isaan dubbatan. Taphoota sadii erga walitti aansee mo'ameen booda Manchester United Burnley'dhaaf Crystal Palace kan inni injifate Premier League Englandiin Arsenal akkasumallee Brentfordin Brighton and Hove Albioniin akkasumallee Champions League kilaboota Awurooppaatiin ammoo Bayern Munichiin mo'atamuunsaa kan yaadatamu. Egaa galgala gaariidha ture, tapha bareedaadha kan nuti taphanne, miirri duraan keessa turre keessa bahaa jirra jechuudhaan Erik ten Hag leenjisaan kilabichaa dubbataniiti kan jiranu. Tapha hin injifattu taanaan ni dhiphattaa, ni gaddita, miirri keessa turtus gadi bu'aadha kan inni ta'u. Tokkummaadhaan yeroo adeemtu garuu yeroo hundumaa waan gaariidha kan nuti hojjettu har'a sana argineerra jechuudhaan Erik ten Hag dubbataniiti kan jiran. 69 kubbaa to'atanii taphataati kan turan taphattoonni Manchester United kubbaawwan naannoo 14 ta'an gara gooliitti yaalanii jiru. Faallaa kanaatiin morkataa isaanii kan ture Crystal Palace 4 qofaadha kan yaale. 14 yaalan keessaa Manchester United 7 kallattii isaa kan eeggate gara gooliitti yaaluudhaan 3 galchanii jiru. Crystal Palace ammoo 2 qofaa kan inni yaale. Manchester United gara injifannootiin deebi'aa jiraachuu isaatiif agarsiiftuu kan ta'udha kaleessa kan inni galmeesse. Salford Cityin Burnley'dhaan 4-0dhaan dirree ofirratti mo'amee jira. Berg, Bruun, O'Shea akkasumallee Odegaard kaleessa Burnley'dhaaf gooliiwwan arfan galchaniiti kan jiranu. Burnley'n barana Premier League Englandiin osoo hin mo'atin kilaba jirudha. Kaleessa garuu taphattoota tapha Manchester United mo'aman irratti hirmaatan 11 jijjiiruudhaan gara dirree kan seenan leenjisaan kilabichaa Koompaaniini. Kanaanis kaleessa gooliiwwan 4 galchuudhaan injifataniiti kan jiranu. Taphattoonni kaleessa goolii galchaniif arfan isaaniiyyuu yeroo jalqabaatiif Burnley'dhaaf kan goolii galchanii. Taphoota birootiin Port Vale 2-1 Sutton United, Bradford Cityin ammoo dirree ofirrattiin 2-0dhaan Middlesbrough'dhaan mo'amee jira. Exeter Cityin 1-0dhaan Luton Towniin injifate. Ipswich Town ammoo 3-2 Wolverhampton Wanderersiin mo'eeti kan inni jiru. Marsfield Town Petersburg waliin 2-2 erga xumureen booda peenaaliitiidhaan Marsfield 3-1 injifatee gara marsaattaa nuttiin darbeeti kan jiru. Har'as dorgommiin Karabaa Ingilaand kun itti fufuudhaan Aston Villaan Everton, Blackburn Rovers, Cardiff City, Bournemouth Stoke City, Brentford, Arsenal, Chelsea, Brighton and Hove Albion, Fulham Norwich City waliin Lincoln Cityin, West Ham, Liverpool Leicester City, Newcastle United ammoo Manchester City waliin kan taphatanu. Taphni cimaan kun galgala sa'aatii 4 irratti kan eegalu kan Newcastle fi Manchester City. Egaa tapha Arsenal qabuun wal qabatee keessumaa Bukayo Sakaan miidhamaan naannoo torbee lamaatiif tapharraa fagaachuu akka danda'u miidiyaaleen qabatanii bahaniiti kan jiranu. Tapha darbii kaaba Londaniin 2-2 Tottenham waliin bahan irratti taphatan kan inni miidhame. Taphataa umurii 22 kun gaa tapha baranaa Brentford waliin tapha har'a Brentford waliin qabaniif hin taphatu. Premier League Englandiin ammoo sanbata dhufu Bournemouth waliin morkiin Arsenal qabus jala darbuu akka danda'udha kan himamaati jiru. Taphni sanbataa kun kan jala darbu taanaan taphoota Premier League 86 irrattiin walitti aansee taphachuun riikardii isaa kan jala dhaabbatu ni ta'a. Gabarana taphataan kun taphoota 8 irratti hirmaatee gooliiwwan 4 galchuudhaan 4 ammoo hiriyoota isaatiif kenneeti kan jiru. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan taphattoota isaanii waliin jijjiiruudhaan akka taphachiisan dubbataniiti kan jiranu. Tapha Newcastle waliin har'a qaban irrattiin Calvin Phillips barana yeroo jalqabaatiif kilabichaaf ni taphata.
Taphataan sarara gidduu lammii Ingilaand kun gaa bara darbe Manchester Cityidhaaf kan mallatteesse ta'uu sababa miidhamaatiin taphachaatiin turre taphataan umurii 27 kun tapha sanbata darbe 2-0dhaan Nottingham Forest mo'atan irratti jijjiiramee seeneet kan jiru har'a garuu jalqabarraa ka'uudhaan akka inni taphatuudha Pep Guardiolaan kan isaanii dubbatanii Matteo Kovacic akkasumallee Jack Grealish gara taphaattiin ni deebi'u Kovacic gaa taphoota sadan darban erga jala darbeen booda kan inni gara taphaattiin ni deebi'u torbeettaanu tapha Premier League England akkasumallee Champions League nu eeggatuuf taphattootaaf carraa boqonnaa kennuudhaan kan nuti qabnu isaanittiin fayyadamuudhaaf taphattoota kanaan dura carraa hin argannettiin ni fayyadamna waan jedhu kaasaniiti kan jiranu taphni har'aa kun ulfaataadha ta'us tapha Premier League Englandiin Wolverhampton Wanderers fi Arsenal akkasumallee Champions League kilaboota Awurooppaatiin ammoo RB Leipzig waliin qabnuudhaaf dursa ni kennina yaada jedhus dubbataniiti kan isaanii jiranu odeeffannuma wal qabatuun Liverpool Trent Alexander-Arnold argachuu akka ni danda'u kan himamaati jiru taphataan kun gara shaakalaattiin deebi'eeti kan jiru leenjisaan gargaaraan Liverpool Pep Linders ibsa kaleessa kennaniin ji'a darbe tapha Liverpool 3-0dhaan Aston Villa mo'uu irrattiin kan miidhame Arnold shaakalattiin deebi'eeti kan jiru tapha gulaalli waancaa Awurooppaa bara 2024 England Ukraine tapha michoomaatiin ammoo Scotland waliin qaban jala darbeeti kan ture Arnold jala Linders gaa kaleessa Arnold kaleessa shaakalasaa eegaleetii kan jiru tapha waancaa Carabao marsaa sadaffaa Leicester City waliin qabnu irratti hirmaachuu mala yaada jedhu kennanii kan jiranu ta'u malee Thiago Alcantaraan ammas shaakalattiin akka hin deebinedha kan isaan dubbatanii La Liga Spain torbaffaan kaleessa eegalameeti kan jiru kaleessa shaampiyooniin dorgommichaa Barcelonaan barana yeroo lammaffaadhaaf qabxii qixattiin bahedha kan inni galmeesse Mallorcaan yeroo lama Barcelonaa dursaati kan inni ture haa ta'u malee Barcelonaan duubaa ka'uudhaan lama qixaan kan inni xumure Vidat Murik daqiiqaa 8ffaa irrattiin Mallorcaadhaaf goolii galchee ture Rafinhaan ammoo boqonnaa ba'uudhaaf daqiiqaan 4 yeroo hafu goolii galcheen Barcelonaan tokko qixa kan inni ta'e haa ta'u malee Partis daqiiqaa 45 xumurame daqiiqaa dabalataa sadaffaa irrattiin goolii galcheen 2-1 Mallorcaan Barcelonaa dursaa boqonnaa bahanii Lopez garuu daqiiqaa 75ffaa irrattiin Barcelonaadhaaf goolii galchuudhaan lama qixaan xumuraniiti kan jiranu Fermin Lopez bara 2016 Akkaadaamii Barcelonaatiin taphataa makameedha taphataan umurii 20 kun lammii Ispeenii tapha qabxiitiin goolii isaa jalqabaati kaleessa kan inni galche goolii Murik galche immoo dogoggora goolii eegaa Barcelonaa Marc-André ter Stegenin kan argamteedha kan isheen turte Barcelonaan taphoota La Liga Spain torban darban irraa 5 injifachuudhaan lama qixa bahee osoo mo'amiin itti fufeet kan jiru qabxiiwwan 17 sadarkaa tokkoffaa irratti kilabni kun kan argamu gaa har'a Gironaan Villarreal akkasumallee Real Madrid Las Palmasin kan injifatan taanaan Barcelonaan sadarkaa isaa gadhiisuudhaan gara sadaffaattiin kan gadi bu'u ni ta'a kaleessuma Sevilla 5-2 Almeeriyaa injifateet kan jiru har'a Athletic Bilbao Hetafe waliin Real Madrid Las Palmas Villarreal Girona Cadiz Rayo Vallecano waliin Valencia Real Sociedad waliin morkiin taasisan ni eegama boru Celta Vigoon Alaves Granada Real Betis Osasuna Atletico Madrid waliin kan taphatanu gara Serie Itiiliittiin ace'u Serie Itiiliittiin Juventus goolii 1-0dhaan Lecce mo'ee jira kaleessa goolii injifannoo Juventus kan galche Arkadiusz Milik daqiiqaa 57ffaattiin gaa Juventus sadarkaa lammaffaattis olii qeeti kan jiru Juventus torbee darbe osoo hin eegamin Sassuoloodhaan 4-2 mo'ameeti kan ture kaleessa garuu gara injifannootiin deebi'anii jiru hanga boqonnaattiin garuu goolii galchuun itti ulfaatee mul'ateera Juventus Licheen boqonnaadhaan booda daqiiqaa 3 keessattiin kaardii diimaadhaan taphataan kilabichaa Mohamed Kaaba jalaa bahee taphattoota 10 taphoota taanan xumuruudhaaf taphoota daqiiqaawwan taanan xumuruudhaaf dirqameeti kan inni jiru gaa Juventus kaleessa injifachuu isaatiin qabxii isaa 13 gaatee garaagarummaa qabxii lamaatiin Inter Milaaniin caalamuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu bara kana ga'umsa fooyyaarra kan ture Licheen qabxii 11 sadarkaa arfaffaarra kan inni jiru har'a dorgommiin Serie Itiilii kun itti fufuudhaan Cagliariin
AC Milan waliin ni taphata saayii tokko walakkaa irraa eegaluudhaan taphoonni kunneen kan taphatamanuu Impooliin Salernitaana, Hellas Veeroonaan Atalanta, Inter Milan Sassuolo, Lazioon ammoo Torino waliin ni taphatu. Naapoliinis Udinese waliin har'a kan morkatu ni ta'a. Gidduuttiin beeksisa